Akkam jirtu baga nagaan deebisanii gara chaanaalii keenyaa dhuftanii chaanaalii kana irratti yeroo garaagaraatti hojii onlaayinii garaagaraatidha kanan isiniif dhiyeessu yeroo darbes immoo Gmail yookaan iimeelii haaraa haala kamiin akka nuti banachuu dandeenyu viidiyoo isiniif hojjedheen ture sababiin ani kan hojjedheefis immoo ammatti YouTube irratti viidiyoowwan garaagaraa isiniif hojjechuuf hin jira namoonni baay'eenis kan na gaafachaa turtan jechuudha. YouTube create gochuu irraa jalqabnee haga YouTube irratti haala kamiin monetized taana yookaan immoo dafnee YouTube irratti monetized ta'uu akka dandeenyu jechuudha. Maaliif yeroo kanatti hojii onlaayinii keessa kan akka YouTube'itti monetized taanaan qarshiin guddaan irraa argamu hin jiru. Maaliif namoonni addunyaa kanarraa miiliyoonarsa ta'anii hojjechaa jiran jiraachaa jiran YouTube'dhaan baay'een jiru waan ta'eef jechuudha. Kanaaf isaafis immoo haala kamiin YouTube'i create akka goonu har'a viidiyoon isinitti argisiisa. Yeroo darbee yaada tokko immoo kaasuun turennis haala kamiin YouTube irratti dabnee akka milkaa'uu dandeenyu jechuudha. Isaafis immoo guruupii tokko akka create goonu nan barbaada. Namoonni fedha guruupii kana qabdanis immoo koomentii irratti na barreessitu jechuudha. Maaliif ani kana kanan yaada kana kanan qabadhe dhufeef YouTube irratti ani waggoota baay'ee hojjedheera garuu waggoota kana keessatti milkaa'uu hin dandeenye garuu YouTube isa kana monetized gochuudhaaf yeroo muraasa naaf jechuudha. Sababiin isaas guruupiidhaan ijoollee guruupiin hojjetan keessatti waan dabalameef guruupii viidiyoo view jira akkasumas immoo guruupiin playlistii fi laayivii jira jechuudha. Guruupii akkasiinis create goonee waliin nama baay'een barbaadu. Namoonni 10 haga 20 yoo taatan gaadha. Maaliif namni baay'ateef miti jechuudha. Ani kanan ofirratti arge waan jiruuf viidiyoo hojjechuudhaaf immoo viidiyoo haala kamiin hojjenna kan jedhu siniif jalqabeera koorsii viidiyoo isaas immoo pileelistii kiyyarra galtanii argachuu dandeessu jechuudha. Namoonni viidiyoo editingii barbaadan kun asirra jira waan ta'eef viidiyoon lama hojjetamee jira. Viidiyoowwan hafan immoo kana booddee isalleettan isiniif jechuudha erga YouTube bananneen booda. Kanaaf namoonni guruupii kana keessatti dabalamuu barbaadan nu waliin YouTube irratti milkaa'uu barbaadan yoo jiraattan koomentii irratti ani nan barbaada jedhaa barreessa. Yeroo taanutti immoo isaaf viidiyoo isiniif hojjedhee tanan akkasumas immoo guruupii sana banee tanan viidiyoo isiniif hojjedha jechuudha. Isa dursees immoo namoota koomentii irratti na barreessitaniin akka kontaaktii na gootan gochuun danda'a waan ta'eef koomentii irratti na barreessaatii waliin YouTube haaraa amma banne YouTube kana waliin monetized ni goona jechuudha. Kanaaf har'a akkaataa kamiin akka create goonu waliin ilaalla. Amma xumuraatti viidiyoo kana ilaala. YouTube haaraa banachuudhaaf aappiiwwan lamatu nu barbaachisa. Innis Chrome fi YouTube aappii isaati jechuudha. Isaan kana lamaan qabdaa yoo ta'e Play Store irraa search gootanii buufachuu dandeessu. Amma YouTube irraa ni seena jechuudha. YouTube tuqne YouTube gara YouTube'itti ni seena. Gara YouTube'itti yeroo seennu isin chaanaalii yoo qabaattan yookaan immoo chaanaalii keessan follow garaagaraa yoo gootan haala kanaan isinii banuu danda'a. Yoo hin qabne ta'e garuu normaalii iimeelii keessan waan bantaniif duwwaamtu isinitti mul'atu jechuudha. Garuu akkasitti isinii banuu danda'a iimeelii keessa yoo ittiin goone yoo immoo iimeelii ittiin goonis immoo yeroo tuqxan akkasiin iimeelii itti gootaniif isin gaafachuu danda'a jechuudha. Amma garuu kana duras chaanaalii qaba iimeeliinis immoo asirra jira akkasumas immoo yeroo darbees create godheera iimeelii yeroo darbe create kan godheedhaan haaraa banee isinitti argisiisa waan ta'eef maalan godha jechuudha. Jala kanarra mallattoo profaayilii yookaan U kan jedhu kana nan tuqaa jechuudha. Isinis yoo qabaattan iimeeliin keessan isuma qofa yoo ta'es isum tuqxu erga tuqxanii haala kanaan isinii bana jechuudha. Isin yoo iimeelichi isum kanaan bantu yoo ta'e isuma amma tuqxan kanan bantu ta'e bakka profaayilii keessanii kana ni tuqxu. Yoo san taane garuu maal gootu jechuudha. Bakka kanarraa switch kan jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Switch isa jedhu kana yeroo switch isa jedhu kana tuqxan iimeeliiwwan bilbila keessan irra jiran baay'ee isiniif fiduu danda'a. Ani isaan keessaa iimeelii yeroo darbe banee isan filadha jechuudha. Isaaf innis immoo isa jira. Kun bakka kanarra jira. Bakka kanarra jira waan ta'eef isan nan filadha jechuudha. Kuno amma erga isa akkasitti filattanii kan keessanis YouTube keessan hin qabdan chaanaalii hin qabdan bilbilli keessan haaraa yoo ta'e yookaan aappiin kun iyyuu isiniif haaraa yoo ta'e haala kanaan isinii dhufa. Sana booda maal gootu jechuudha. Kunoo jala kanarraa U kan jedhu kana ni tuqxu jechuudha. Ammas tole erga isa tuqxaniin booda asirraa gubbaa kanarraa maal nun jedha daanii tips jedhee haala kanaan nu banee jira. Garuu create channel nun jedha. Amma chaanaaliin hin banamne jechuudha. Akkanumatti YouTube kana yoo barbaanne search goone wantoota garaagaraa ilaaluu isa dandeenya malee amma post gochuu waan akkasii hin dandeenye jechuudha. Kanaaf create channel isa jedhu kana bakka kanarraa create channel isa jedhu kana ni tuqna. Yeroo isa tuqne haala kanaan nu fida. Asirratti maqaa keessan bakka kanarraa jechuudha. Name daanii tips jedha. Isin kan barbaadan edit godhachuu dandeessu. Ani amma garuu daanii tips akkanumatti haa ta'u isuma barbaada waan ta'eef profaayilii keessan yookaan loogoo keessan yeroo taanutti loogoos akkaataa kamiin akka hojjennu
isa nuuf hojjedhee tanan sana booda irra godhattu yoo darbe tan rakkoo hin qabu jechuudha. Inni bakka kanarratti immoo handle kan jedhu kana akka barbaadanitti edit godhachuu dandeessu. Handle jechuun namoonni haala salphaan akka sarchi godhanii isin argataniif wanta akkasiitidha jechuudha. Wanta kana dura namni fayyadamuu dandeessu. Daanii tips jedhee barreesse haala kanaan yoo X akkanatti deemaa fi hin ta'u jechuudha. Lakkoofsa wayiitti dabaluun qaba. Kun amma naa fudhateera. Kana namni kanuma username kana namatti himtanii namni save jettuuni banuu danda'a nu argachuu danda'a jechuudha. YouTube channel keenya haala salphaan nu argachuu danda'a jechuudha. Sana booda maal jettuuni create channel kan jedhu kana tuqxu. Kunoo amma channelin keenya maal ta'eera jechuudha. Deebinee yoo ilaallu create ta'eera jechuudha. Garuu channelin kun create ta'eera jechuun amma channelin kan waan baay'ee tafaaf. Kunoo asirratti view channel kan jedhu nu dhufa. Erga create gootanii view channel kan jedhu dhufa. Channelin keessan banamuusaa isinitti argisiisa jechuudha. Kunoo amma channelin keessan banameera yoo barbaadan asirraa kunoo create kan jedhu kana tuqxanii viidiyoo garaagaraa post gochuu dandeessu. Garuu channelin keenya ni baname malee amma wantoota baay'ee tafaaf. Isaaf immoo maal goona gara maalii deemna jechuudha. Gara Chrome deemna jechuudha. Kunoo Chrome appii keenya kan buufanne yookaan kan bilbila keenya irraa qabnu irraa ni seenna. Erga sarara seenneen booda akkasitti nu bana. Gubbaa kana bakki sarchiitti gootan jira bakka kanarra jechuudha. Isa tuqxu. Isarra deemtanii youtube.com jettanii sarchii ni gootu. youtube.com jettanii sarchii ni gootu. Sana booda YouTube'n isinii bana jechuudha. Kun amma isinii banee jira YouTube'n. Maal gootu gubbaa kanarra jechuudha. Bakka sarara sadii ni tuqxu yookaan tuqaa sadii gubbaa kanarra jiru ni tuqxu. Isa tuquudhaan gara desktop saayitiitti jijjiirtu jechuudha yookaan akka nama kompiitaraan fayyadamutti fayyadamtu jechuudha. Maaliif stuudiyoon akka nama kompiitaraan fayyadamutti yeroo fayyadamtanitti ariifii kan ta'u kana desktop saayitii isa jedhu kan fuulduraa bakka duwwaa kana tiik ni gootu. Yeroo isa tuqxan gara desktop saayitiitti jijjiirama jechuudha. Kunoo jijjiiramee jira. Kunoo gubbaa kanarraa kana bantanii amma fakkeenyaaf bukkeetti naannessitanillee fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Kunoo haala kanaan fayyadamuu ni dandeessu YouTube studio keessanii namoonni barbaadan akka nama kompiitaraan fayyadamutti haala kanaan gara bukkeetti naannessitanii fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Amma ani akkanumatti isinitti argisiisa. Tole maal gootu amma inni jalqabaa YouTube isa duraan banne yookaan channel isa duraan banne argachuudha waan ta'eef bakka kanaan tuqxu bakka profiiliin keessanitti argamu jechuudha. Erga isa tuqxaniin booda bakka kanarraa maal isinii fidaa switch account kan jedhu jira isanii tuqxu. Switch account erga tuqxaniin booda accountiiwwan yookaan channeliiwwan bilbila keessanirra jiran baay'ee isinii fidaa ani baay'een qaba waan ta'eef akkas xiqqoo ol bubbutuudhaan channeliin duraan bane isa nan tuqa jechuudha. Kunoo asirra jira channelichi waan ta'eef isa nan tuqa. Kunoo amma channelichi maalidha jechuudha banee jira jechuudha. Channeliin kun baneera waan tokko search irratti hin godhamne duwwaadha jechuudha. Akkuma sitti argaa jirtan waan tokko hin qabu channelichi duwwaa taa'ee jira jechuudha. Ammas bakka profiilii keessanitti argamu yookaan gubbaa kanarra ni tuqxu. Erga isa tuqxaniin booda amma gara stuudiyootti deemuu qabna jechuudha. Gara YouTube stuudiyootti deemuu waan qabnuuf achi keessattidha waan baay'ee sirreessina waan ta'eef YouTube stuudiyoo isa jedhu kana ni tuqxu bakka kanarraa YouTube stuudiyoo kan jedhu jira. Isa ni tuqxu. Sana booda gara YouTube stuudiyootti nu fudhata jechuudha. Kunoo YouTube stuudiyootti nu fudhateera. Welcome YouTube studio nuun jedhee sana booda continue jettuuni. Sana booda mee isinitti argisiisu YouTube studio keessa erga seentanii bakka bukkee kanarraa mallattoo doolaaraa kana tuqeetanan isinitti argisiisa. Wanta isin baruu qabdan tokko jira jechuudha. Yeroo isa tuqxan akkanatti isinii bana. Maal isiniin jedhaa bakka kanarratti YouTube monetization is not available in your location jedha. Kana jechuun YouTube'n an Itoophiyaa keessa jira waan ta'eef Itoophiyaa keessatti YouTube'n monetized ta'uu hin danda'u jedha. Bakka kanarratti akka argaa jirtanitti jechuudha. Sana booda maal gootu update location kan jedhu kana ni tuqxu. Update location isa jedhu kana ni tuqxu. Asuma irratti jechuudha. Isa erga tuqxaniin booda akkaataa kanaan isinii bana bakka kanarra maaltu jira? Country of residence kan jedhu jira. Maal gootu bakka xiyyaasaa ni tuqxu jechuudha. Yeroo isa tuqxan as keessa biyyoota baay'eetu jira. As keessa Itoophiyaan hin jirtu jechuudha. Maaliif Itoophiyaa keessatti YouTube'n monetized ta'uu waan hin dandeenyeef biyyoota baay'eetu jira. Isaan keessaa garuu Itoophiyaan monetized keessa hin jirtu jechuudha. Kanaan maal gootu isinii Itoophiyaan monetized keessa waan hin jirreef Ijiptii jirti Afrikaa keessa. Ijiptii fi Keeniyaan jiru.
akkasumas biyya barbaadan irraa yoo godhattan rakkoon qabu. Ani amma maalirraan kaa'ee isinitti argisiisa United Arab Emirates kan jedhu kanarraan godhadhaa jechuudha. Sana booda maal jettuuni save jettuun. Kunoo amma deebi'een bakka doolaaraa kana tuqee isinitti argisiisa. Bakka doolaara duraanii bakka kana jechuudha. Tuqeen isinitti argisiisa. Amma naa baneera jechuudha. Amma kunoo eligible ta'uudhaaf subscribe 1000 akkasumas immoo watch hourii inni jalqaba 4000dha yookaan immoo shortiidhaan watch hourii meeqa jechuudha miliyoona 10 jechuudha. Kanaaf amma steepii keenya isa jalqabaa xumureera jechuudha. Steepiin inni taanuu fi inni immoo barbaachisaan ta'e maalidha? Jala kanarraa xiqqoo ishee ol butuu dandeessus jala kanarraa mallattoon siitingii jira. Isanii tuqxu. Erga isa tuqxaniin booda bakka kanarraa maal isinii fida jechuudha. Wanta baay'ee isinii fida isaan keessaa kan isin tuqxan chaanaal kan jedhu kana ni tuqxu. Chaanaal kan jedhu kan arga tuqxaniin booda bakka kanarratti isinii fida jechuudha. Isaan kana basic info advanced setting fi future eligibility kan jedhaman sadan kana jiru. Sadan kana keessaa kan isin amma gochuu qabdan yookaan inni murteessaa ta'e future eligibility dha. Isanii tuqxu. Future eligibility irra erga galtaniin booda YouTubein keessan kan inni monetized ta'uu danda'u yookaan immoo kan inni fudhatama argachuu danda'u isaan kun sadayyoo eligible ta'anidha. Kun sadan saayyoo jechuudha. Inni jalqabaa chaanaalidhuma sana waan bantanii create gootaniif eligible isiniif ta'a jechuudha. Ittaanii kan jiru kun kunonni kun jechuudha. Ittaanii intermediate future kan jedhu kun eligible kan isinii ta'u bilbila keessan yoo isin verify gootanidha jechuudha asirratti. Kanaaf bilbilli rakkoon qabu Itoophiyaadhumaanis namoonni biyya Itoophiyaa keessa jirtanis verify gochuu dandeessu. Inni Itoophiyaan achi keessa jirti. Ittaanii inni jiru kun immoo inni kun eligible kan isinii ta'u yeroo isin viidiyoo gadhiistan akkasumas yeroo isin live seentan footoowwan garaagaraa yeroo isin gadhiistan koomentii namaaf yeroo gootan koomentii namaa riiplay gootan yeroo deebistan yeroo kanadha kan inni eligible isiniif ta'u jechuudha. Kanaaf isaan kana gochuun dagatina banuu qofa osoo hin taane namoonni koomentii isin kennan riiplay gochuun dagatina viidiyoo keessan yeroo yerootti gadhiisuun dagatina live seenuun dagatina akkasumas immoo piroofaayiliiwwan keessan sirreessuu hin dagatina jechuudha. Amma kan nuti eligible goonu maalidha jechuudha. Isa kanadha jechuudha. Isa lammaffaarra jiru kana eligible ni goona. Isa nan tuqa. Tole ergan isa tuqeen booda bakka kanarra maal naan jedha verify point naan jedha. Verify point number naan jedha. Isa nan tuqa. Kunoo asirratti isa kana keessa Itoophiyaan jirti kan namatti tolu. Wantoota baay'ee keessa Itoophiyaan hin jirtu garuu isa kana keessa Itoophiyaan jirti. Amma United States kan jedhu jira. Bakka xiyyaa kana ni tuqxu Itoophiyaa argachuudhaaf. Biyyuma jirtanii verify gochuu dandeessu. Namoonni biyyoota Arabaa garaagaraa jirtan biyyuma jirtanii lakkoofsa qabaachuu qabdu. Garuu lakkoofsi isin bukkee jiraachuu qaba. Lakkoofsi isin ittiin verify gootan jechuudha. As keessaa amma Itoophiyaa nan barbaada jechuudha. Itoophiyaa. Bilbilaa keessan ni galchitu jechuudha. Bakka kanarratti lakkoofsa bilbilaa keessan ni galchitu. Galcheen jira. Sana booda maalan jedhaani next jedhaan. Sana booda meseejiitu isinii dhufa Google irraa jechuudha. Kunoo meseejiin dijitii 6 isinii dhufeera. Amma naa dhufee jira. Kunoo gubbaa kana akkuma argaa jirtan meseejii kan jedhu dhufeera. Gaa koodicha galchitaniin booda submit jettuun jechuudha. Amma kunoo asirratti verified naan jedhera. Point number is verified jedheera jechuudha. Amma gara duubaatti deebina. Kunoo gara duubaatti erga deebine yookaan gara istuudiyoo keenyaatti erga deebine chaanaal kan jedhu kana ni tuqna jechuudha. Akkuma duraanii chaanaal erga tuqne future eligibility kan jedhu kana ni tuqna. Kunoo amma sitti inni kun inni duraan eligible hin ta'in ture amma eligible ta'eera jechuudha. Inni lammaffaarra jiru. Kun eligible ta'uunsaa maaliif isin fayyada yoo jettan inni jalqabaa tampanaalii viidiyoo keessan irra akka godhataniif isin gargaara. Akkasumas immoo viidiyoo daqiiqaa 15 fi isaan olii akka gadhiistaniif isin gargaara jechuudha. Kun eligible hin taane garuu taanaan garuu viidiyoo daqiiqaa 15 olillee gadhiisuu hin dandeessan jechuudha. Kanaaf inni kun eligible ta'uunsaa dirqamadha jechuudha. Kanaaf murteessaadha. Kana eligible gootanii inni kun garuu ofumaaf viidiyoo keessan amma gadhiisaa deemtan ammuma isin hojjechaa deemtan ofuma isaatiif eligible isiniif ta'a jechuudha. Kanaaf kana fakkaata. Amma gara duubaatti deebinee kan nuti gochuu qabnu immoo ittaanee kan jiru jechuudha. Gara duubaatti deebinee make customization irra galee tanan isin argisiisa.
asirra gallee piroofaayilii keenya sirreessuu qabna jechuudha. Baanarii keenya akkasumas immoo piroofaayil piikcharii yookaan loogoo keenya akkasumas taagiiwwan garaagaraa diskiripshin booksii isaan kana hundumaa sirreessuu qabna. Kan immoo kan nuti sirreeffannu kutaa ittaanuun viidiyoo isiniifan dhiyeessa. Akkasumas loogoo fi baanarillee haala kamiin akka nuti hojjetannu viidiyoo kutaa ittaanuun isiniif qopheessee isinitti argisiisan. Sana booda immoo akkaataa kamiin nuti piroofaayilii keenya loogoo keenya hundumaa akkaataa kamiin akka godhamnu isinitti argisiisa jechuudha. Kanaaf namoonni sabiskiraayib nan godhin jirtan ammallee sabiskiraayib na gochuudhaan waliin yuutuubii haaraa moonitaayizd ni goona jechuudha. Indagasiinaa kanan jalqabate isinitti milleedha. Sabiskiraayib na godhaa, mallattoo sabiskiraayib batanii sana immoo ol gochuudhaan yeroo nani viidiyoo gadhiis akka isin bira qaqqabu gochuu dandeessu. Galatooma.